namni aartii keessatti dura fedhiidhaan keessatti dhalata sana booda immoo ogeessaan deeggarama sun fiilmii Oromiffaa miti akkuma Itoophiyaatti waa'een profeshinii biyya kanatti yaadamu ebelu mataan kee akkana bareedaa kana fakkaataa itoo fiilmii kana hojjattee jedhamuudhaan fiilmiin biyya keenyaa ka dalagamu kuni maaltu adda isa godhaa jalqabaa kaasee mana barumsaa gaafa deemanii kaasee ogeeyyotii yuunivarsiitii tokko baratan ogeeyyotii yuunivarsiitii tokko keessatti leenjii barsiisota ol fakkaatuun fudhatan achi ba'anii immoo ogeessumti kun dhufee qacarree adeemsisee Baalataa Aart Akaadaamii dhaabee ijoollee ammas fedhii qabdu waamicha dhiyeessee fi isaaniif ammas fedhii irratti hundeessee ogummaa laatee fi ogeessota sana ammas deebisee immoo dirree hojiitti bobbaasee taatootiin kun hundi isaanii abbaa ogeeyyitii jechuudha. Wanti fiilmii kana borullee seena qabeessa isa godhu adda isa godhu professionaalii warra ta'anii jechuudha. Waa'ee leencootiin wal qabatee bagan bara dhaloota isaa kana dhaladhee jedheen ofitti gammada. Maaf jenereeshiniin koo waa'ee profeshiniitti dhiphachuun rakkoon industirii fiilmis ta'ee aartii Oromoo rakkoo profeshinii ta'uu namni barate gaafa dhufeetti seenu jijjiirama isaa gaafa fiilmii kana laallu abbaan malkaan iftaan gaafa eebbifamu kaasee isinuu yoo sanis waan jedhe waan taajabdoon nasii jedha kan hunda achi keessatti argitan hundaafuu bareedumni isin as keessatti fiddanii Oromoodhaaf iftaan kennitan keessattuu tiimiin Baalataa Aart Akaadaamii jechuudha. Oomishni kun faabrikaan kun iftaan wanti uummata gumaachuu gabaabumatti Oromoo baga gammadde jechuu barbaada. Fiilmii afaan Oromoo irratti industirii fiilmii afaan Oromoo irratti rakkoo jiru waggoota baay'eedhaaf erga qorannee booda rakkoo sana furuudhaaf jennee Baalataa Aakting Akaadaamii jennee banne sana booda barattoota galmeessuudhaan leenjiitti erga seennee waggaa tokko dabarree jirra. Waggaa tokko kana keessatti gaa barattoota 144 kan ga'an already barsiisaa jirra kan barsiifneerra isaan keessaatii warri marsaa duraa gara barattoota 80dha kan leenjifne warri kaan marsaa 2ffaa fi 3ffaa jalatti ramadamu egaa sagantaa keenya keessaati immoo inni hangafni ijoollee kana barsiisuudha barsiisuu cinatti immoo dandeettii isaanii akka isaanii baasanii argisiisaniif qormaata yookaan immoo barnoota dirree keessaa amma akka baratan waan ittiin teestii goonu acting show qabna acting show keenyas immoo Baalataa Aakting Akaadaamii YouTube channel irratti tamsa'aa ture so barattoota barsiifnee show isaanii dorgomsiifnee yeroo adda addaadhaaf dabarsaa turre immoo keessaa warra dandeettii gaarii qaban filannee warra kaanis itti hirmaachifnee fiilmii experimentaalii jedhamu yookaan movie experimental movie kan jedhamu yookaan immoo fiilmii qorannoodhaan dhiyaatu erga waggaa tokko walitti dhaabaabaan booda amma asitti gadi baafnee ibsasaaf dhufneerra jechuudha. Quality hojjechuu yaalleerra yaa Sunday dhufu kana isin ilaaltanii we will let you guys see the quality that if I'm Ingilifaalee mixi godha dubbadha. We'll let you guys see the movie this Sunday. It's a very intelligent, very well put together production. A lot of people really put their effort to make this as a maximum production. Like I said, I want to really be able to show you guys what we did, and we're looking forward to you guys seeing the movies. Filmi kana keessa filmi afaan Oromoo hagayoonaatti filmi hedduu irratti hirmaadheera. Dhugaa dubbachuuf filmiin afaan Oromoo ani irratti hirmaanne baay'ee muraasadha. Filmi kana waa hedduutu adda godha. Waa hedduu adda godhu keessa akkaataa ittiin qulqullina isaa eeggatee hojjetame. Karaa gara biraa immoo ogeessi fiilmiif barbaachisu. Ogeessi yookiin akka professionaalitti barbaachisu hundumtuu kan keessatti guutamee kan irratti guutamee ittiin hojjetamedha. Kana biraan egaa maaltu jira? Challenging filmiin afaan Oromoo asuma beekamudha challengii keessatti. Challengii kana immoo dandamatanii uummata biraan ga'uun waan guddaadha. Jaa kanaafi dhugaa dubbachuuf
barreessamarraa kaasee haga waraabbiinsaa xumuramutti wajjiniinan ture waan ta'eef anaaf fiilmii addaati jedhee yaada. Waan hundumaan guutamee kan hojjetame kan biraan hafee uffanni irree hojjetamee fi kan ittiin hojjetame waan hundumtuu ogeessa irratti hirmaatee yoo xiqqaate ogeessa cimdii qeentee kan jedhamu kun afaanichi ogeessa tokkummaa isaa irratti lama kan hirmaate isaa oliyyuu kan hirmaate ni jira waan ta'eef fiilmii kana uummanni Oromoo gaafa dilbata dhufee akka nu faana eebbisee yaada fiilmii kanattis akka nu kennu asumaan dhaamsan barbaada kanuma jechuu barbaada. Fiilmii warra kaan irraa yookaan immoo fiilmeekarii warra kaan irraati wanti adda nu godhu akkaadaamii ta'uu keenyadha. Barattoota barsiisuu keenyadha. Deebinee immoo barattoota barsiisneen immoo muuvii kan hojjechuu keenyadha jechuudha. Isa cinatti kan keenya adda kan godhu barattoota barsiisnu kana isaan qofaan utuu hin taane taatota bakkeedhaas immoo affeerree yeroo isaatti muuxannoo fudhatan laachaa fi turre isa kutaa barnootaatti muuxannoo laannu cinatti immoo kutaa barnootaatti cinatti immoo fiilmii kana keessattis taatota muuxannoo qaban bakkeedhaati invaayitiitti goonee isaanii wajjin kolaaboreetii godhanii akka isaan hojjetan gooneera jechuudha fiilmii kana keessatti. Egaa kun maaliif barbaachisa yoo jettanii barataan tokko yoo carraa barnootarraa ka'ee artistoota bebbeekamoo muuxannoo qaban industirii kana keessatti immoo muuxannoo gaadheeraa qabanii wajjin kolaaboreetii yoo godhe tokkoffaan saayinsiidhaan waan baratan argata lammaffaan immoo warri muuxannoo qaban immoo jiruuf jireenya isaanii keessatti waan isaan dabarsan irraatti hin qooduu fi kanaaf jenneetu kana filanne kanaaf fiilmii kana keessatti warra muuxannoo qabanis irra caalaa garuu parsantiin 99.98 kan jedhaman garuu barattoota keenyaan kan hojjetamedha. Egaa yeroo dheeraatti fudhanne ji'aaf daree keessatti barattoota barsiisaa turre. Sana booda immoo dirreerra immoo already pre-productionii, post-productionii sadan isaa immoo gara already amma gara ji'a 8 guutaa jirra jechuudha. Walumaa gala fiilmii kana meekii gochuudhaaf yookaan hojjechuudhaaf daree barnootaa keessatti ji'a dirree irratti gara ji'a 8 xumurree amma sanbata guddaa kana argaa dhageettii dhaqqabsiisuuf jennaa jechuudha. Qabiyyeen fiilmii keenyaa folkloorii isa jedhamu yookaan immoo beekumsa hawaasaa jedhu gaafa afaan Oromootti hiikamu. So beekumsa hawaasaa yookaan immoo filosoofii kan jennu ilaalcha uummata Oromoo jiruuf jireenya isaa teessuma lafa isaa bariituu ganama isaa dhiituu galgala isaa olmaa guyyaa isaa uffannaa isaa duudhaa isaa aadaa isaa so wantoota kana irratti xiyyeeffata dhugeeffannaa irrattis xiyyeeffata kanaaf qabiyyeen isaa sanarratti xiyyeeffata sana malee immoo jireenya jiruuf jireenya hawaasaa keessatti immoo filosoofiiwwan adda addaa jira so barteewwan boodattafoo jira kanarratti sin xiyyeeffata inni kun sakamtu sirriidha sakamtu sirrii miti akkamittiin gaayidii gochuu qabna isa jedhu irrattis qabiyyee akkasii of keessaa qaba so sana cinatti immoo experimentaalis gochuu yaadneerra kanaaf moor garuu yoo gara beekumsa uummata Oromoo promootii gochuu beekamtii kennuu irratti xiyyeeffata yoon jedhee wayyaa jechuudha gabaabsee so akkuma silasinii kaasuudhaaf yaadee irra caalaa isaanuunii fiilmii hojjechuu qofa osoo hin taane rakkoo industirii fiilmii afaan Oromoo furuudha hundeerraati. Ijoollee nuun barsiisaa jirru amma nuun jalqaba kana fuunee ittiin achaa baanu malee kan dhimma itti ba'u kana booddee namoota fiilmii afaan Oromoo fiilmii industirii afaan Oromoo keessa jiranidha jechuudha. Kanaaf kaayyoon keenya guddaan fiilmii afaan Oromoo keessatti rakkoo ogeessota jiran furuudha irra caalaa jechuudha. Malee fiilmeekarii yookaan fiilmii hojjechuu qofa miti jechuudha. Kanaaf garuu rakkoo sana gaafa furru ijoollee barsiifne kana warri nuun barsiifne kun dhimma ittiin ba'annu taanaan nama biraadhaan immoo dhimma itti ba'adhaa jennee kallattii kennu dirqisiisuu waan hin dandeenyee fi ammanuu danda'ametti ofii keenyaatti dhimma itti ba'annee waan dhimma itti ba'anne kan immoo isinis adiraa keessa dhimma itti ba'adhaa jechuu barbaannaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyummaa kana argisiisuu waan barbaanneefidha. Ijoollee kana beektu manni barumsaa mataan isaa investimentii guddaa barbaada. So isa cinatti immoo fiilmii kana kan irratti investii goone jechuu barbaanne rakkoo kana furuu waan barbaanneefidha malee
ijoollee kana hirmaachisuu qofa miti jechuudha. So kanarratti ejjennoo akkasii qabna. Kanaaf nun immoo ijoollee kanarraati immoo abdii guddaa qabna. Waggoota 30-40 dhufanii fi fiilmii industirii afaan Oromoo warra to'atan jennee abdii irraa qabnudha jechuudha. Kanaaf dhaloota irratti xiyyeeffachuun immoo hunduma keenya irraan barbaachisaadha yaada. Kanaafidha kan jalqaba barnoota irraa kaafne. So akkuma Alii Birraanuu jedhee barnoota. So barnoonni jiraatee waan hundumtuu furama jennee waan nama nuuf jechuudha. Qananii Sobboqaan jedhama. Waggoota lamaan darbanii fi Yuunivarsiitii Dambidoolaa muummee tiyaatiraa barsiisaan ture. Fiilmiin Abbaa Malkaa irratti amma taatoo dursaatiin hojjechaadha. Fiilmiin Abbaa Malkaa safuu, duudhaa akkasumas barteewwan hawaasa keenya keessa jiran gadi fageenyaa irratti xiyyeeffatee kan hojjetamedha. Safuu duudhaa hawaasummaa qofaa hojjechuu osoo hin taane ogeesseewwan adda addaa akkasumas barreessaa fi daayirikteera Leencoo Fiqiruudhaan haala jabaadhaan kan qindaa'ee hojjetame sababa ta'eef fiilmii kana hundi keessan ilaaltaniyyuu akka jaallattanii akkasumas gama kootiin akka dhuftanii ilaaltan isin afeeruun barbaada. So baay'ataa wajjin wal qabatee dhuguma dubbachuudhaa fi akkuma silasiniin jedhee fiilmiin kun akka warra kaanii fiilmii qofa hojjenne miti. So scratch irraa eegallee mana barumsaa banuurraa hojjettoota qaxaruurraa ijoollee kana ji'aaf leenjii adda addaa piroodaashii adda addaa kennuurraa sana ciranti immoo ijoollee kana immoo fuunee fiilmiitti hirmaachisuurraa goone. Kanaaf maal barbaanna amanuuni irra caalaa teenshinii kan argatu barbaannu yookaan xiyyeeffannoo akka argatu kan barbaannu baajata osoo hin taane qulqullina barnootaa yoo baratan maal akka hojjechuu danda'anii namni barate maal akka hojjechuu danda'uu fi dargaggeessa irratti yookaan immoo dhaloota dhufu irratti maal yoo hojjennedha furmaata kan ta'u yookaan immoo furmaata kan ta'e argameessa jedhu irra caalaasaa intentionii akka argatu barbaannaa jechuudha. Kanaaf nuun baajata guddaatti baafnee garuu baajatii kun dhufeetu ijoollee kana akka kafarii nu jalaa godhuun barbaannu. So wanti nuun hojjennes immoo waan baajataan tilmaamamu miti yookaan immoo baajatii qofti waan solvii gochuu danda'u miti. Because akka beektanii baajata guddaa fiilmiiwwan itti ba'an jiru, kaampaaniiwwan baajata guddaa baasan jiru, garuu baajata guddaa itti baasanii fi waan kana hojjechuu hin danda'ani jechuudha. Kanaaf nuuni kanarratti baajataa wajjin rileetii walitti goone asooseetii gochuun barbaannu jechuudha muuvii kana. Kanaaf dhimma kana baajataa wajjin badaa rileetii walitti gochuun barbaannu dhimma kaayyootii dhimma barnootaatti jenna waan ta'eef dursa isa kanaaf laannaa qulqullina wajjin wal qabatee dhuguma dubbachuudhaa fi qulqullina guddaadhaan hojjechuu yaalleerra. So isa keessaa immoo agarsiistuu tokkoffaa kan ta'e mana barnootaa banuu keenya jechuudha. Manni barnootaa banuun keenya kaayyoon isaa inni tokkoffaan qulqullina actingii fiilmii afaan Oromoo keessa jiru, blockingii isaa achi keessa jiru isa jiru furuufudha jechuudha. So isarraa kaafneetudha jechuudha kan nuyi qulqullina eeguu jalqabne jechuudha. Imagine ji'a fi fiilmii kana hojjechuudha ijoollee kana kan barsiisaa turre kutaa barnootaa keessa galchine jechuudha. Kana kan goonuuf immoo akkuma gaaffii inni na gaafachuu yaadee fi qulqullina waan kana eeguu keessaa kiraateeriyaan tokkoffaan isa kana jennee waan amannuufi jechuudha. Kanaaf ji'a fi barnoota irra turre sana booda immoo ji'a 8tiif immoo pre-production isaa production isaa post production isaa irratti hojjechuu yaalleerra qulqullina siinimaa isaadhaan 4K'dhaan dhiyeessuu yaalleerra kostuumii isaa irratti kostuumii haaraa kalartoonii haaraa eksperimentaalis waan ta'eef walitti fiduu yaalleerra lammata fiilmii afaan Oromoo keessatti amman beekutti gaa eksperimentaalii muuvii ammoo wanna ko targeen beeku so amma danda'ametti eksperimentaalii gochuu yaalleerra lokeeshiniiwwan adda addaa describe gochuu yaalleerra taatota lakkoobsa hedduu hirmaachisuu yaalleerra fiilmii kana keessatti taatota lakkoobsaan 100 kan irratti hirmaate isa malee saawundii isaa irratti baay'ee hojjenneerra saawundii qofa yeroo guddaatti fudhanneetu istiidiyoo keessatti diizaayinii gochaa turre so ogeessonni saawundii hojii wal qabatu immoo gara teellaa ibsasinii gochuu danda'u kanaaf saawundii nuun irratti hojjennee 5.1 jedhama doolbiidha sarraawundii godha kana jechuun istiidiyoo keessa gaafa seentan saawundiin isinirra sarraawundii godha jechuudha. Fiilmii sana hojii kan wal qabatu so amma danda'ametti immoo kun siinimaa biyya keenya irratti badaa baramaa miti numa kan afaan Oromoo irratti hin yaalamne iyyuudha kan biyya kanaa keessatti immoo amman beekutti baramaa miti jechuudha so manumti siinimaa saawundii kana dubbisuu danda'u iyyuu lakkoofsaan muraasadha jechuudha kanaaf gama kanaanii kana kanarratti hojjenneerra editingii isaa irratti kalarii isaa irratti show yeroo bal'aa fudhannee ogeessota immoo biyyi kun qabdu jennu dandeettii guddaa qabu beekumsa guddaa qabu jennee amanu hunduma irratti hirmaachisuu yaalleerra kanaaf qulqullina isaa wajjin waa wal qabatu kanuma jechuu barbaada. Ermiyaas Sanbatoon jedhama music produceridha akkasumas immoo songwriteridha.
Filmii Abbaa Malkaa jedhu irratti kan inni hirmaadhe sound design, scoring, underscore fi soundtrack irrattidha kan inni hirmaadhe. Egaa filmii kana xinnoo ishee kan nuni adda gochuuf yaadne badaa biyya keenya keessatti kan hin baramne Dolby Digital kan jedhamu teknooloojiin jira. Isaa badaa amma kanatti hin baramne wantichi. So teknooloojii sana yookiin immoo siistemii sana asirratti yaaluuf hamma tokko carraa argadheetan asirratti hojjenneerra. Well, haala lamaan akka nuun qopheessine inni tokko 2.0 kan jedhamudha. 2.0 jechuun manatti kan ittiin ilaallu yookiin immoo sinimaa alatti siistemii nuun ittiin ilaalludha. So isa akkuma siistemii Dolby Digital jedhamu sanaan kan qopheessine. Inni lammaffaa immoo sinimaa keessatti full surround yookiin immoo full dimension kan jedhamu 5.1 dhaan. 5.1 jechuun sanyii akka Eliyaanaa fa'aa, Gast Mall, Century Mall, sinimoota kana keessa warra jiranii kan access gochuu danda'an siistemii sana. So hamma 5.1 itti kan nuni hojjenne. So siistemii lamaan kan nun baasaa jirru jechuudha. 2.0 fi inni amma bahu kuni inni boor yookiin sanbata guddaan ilaalamu 2.0 dhaan kan bahu achi sinemaatikiinis jira 5.1 dhaan jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaa fi industiriin fiilmii keenyaa yookaan immoo fiilmiin afaan Oromoo chaalenjiidhaan guutamaadha. Kanaafi chaalenjii guyyaatiin taaneetu muraasadha because parsantiin 99.99999 chaalenjiidha. Mana barumsaarraa banuurraa ijoollee kana leenjisuurraa baajeta kan argachuurraa jalqabee waan hundi isaa chaalenjii hojii wal qabatuu fi yeroo chaalenjiin nu mudatu addaabti gochuurraan kan ka'ee badaamayyuu sarpiraayizii yerootti ta'uu dhiifneetu itti baay'ata jechuudha hojii kana keessatti. Kanaaf egaa kana hojii wal qabatee kana fakkaata. Sanbata hojii wal qabatee immoo galma biheraawwitti anis amman beekutti fiilmiin afaan Oromoo yeroo jalqabaaf eebbisamuu deema. Tiyaatirri akka eebbisame hundi keessanuu quba qabdu. Kan tiyaatirri lamaan tokko eebbisame irratti fakkaata. Gama muuviidhaan yookaan garuu gara fiilmiidhaan immoo inni kun jalqabaa ta'a jedhee naada. Sanaaf achirratti immoo keessummoota kabajaa gurguddaa ogeessota fiilmii namoota dhiibba'oomtota yookaan immoo kan jennuuni bakka argamanitti namoota gurguddaa bakka argamanitti qaamonni mootummaas miti mootummaas bakka argamanitti qaaymin xaafiisa jedhanii in eebbisama. So haala gaariin akka ta'u immoo abdii qabna. Egaa amananneerra. So lammataa fiilmiin kuni erga hojjetamee booda daawwattoota biraa akkamittiin qaqqabaa kutaa biyyaa irratti akkamittiin dhiyaata. Dhuguma dubbachuudhaaf sooshaal miidiyaa irraati nan argaa waan tokko namoonni baay'een fiilmiin afaan Oromoo erga hojjetamee booda nama biraan qaqqabu lafanni bu'ee hin beeknu maarree kan jedhan kompileeniiwwan adda addaan ka'u. So isaa hojii wal qabatee egaa nuuni fiilmiin kuni kalarii afrikaanizimii akka qabatuufis yaalii tokko goone rakkoon sila isiniin jedhee eksperimentaalii cinatti. Kanaaf fiilmi feestivaaliiwwan adda addaa irratti hirmaachisuudhaa fi propose gooneerraa yaaliitti jirra. So boordii hundeessineerra akka internationalitti. So boordiin hundaa'ee jira. Eebba kana booddee warra fiilm feestivaalii kana wajjin diilii goonaa. Sana malees Netflix irrattis bifa ittiin fe'amuu danda'uun waan tokko diilii irra jirra, ejjentoota tokko wajjin wal dubbisaa jirra. Ammaaf garuu wanti kanarra geenyeera jenne ifa goonu waan hin jirreef isa kanarratti homaa tokko jechuu hin danda'u. Garuu eebba kana booddee akkuma barbaachisummaa isaatti maal akka gochuu dandeenyu, akkamittiin uummata biraan akka gahuu dandeenyu haala sanarratti hundoofnee fedhii warra fiilm feestivaalii fi kaampaaniiwwan amma isiniin jedhu weebsaayitiiwwan amma irratti aploodii gochuuf deemnu wal qabatee irratti hundaa'etu ibsa kan biraa laanna jechuudha. Karuma peejii keenya yuutuubii keenyaan nu hordofanii garuu kara intarnaashinalis haa ta'u kara lookaalis haa ta'u erga uummata biraan geenyee booda yeroo gabaabaa keessatti uummata biraan hin qaqqabsiifna jennee abdii qabna jechuudha. Okay, akkuma sila isiniin jedhee taatota egaa lakkoofsaan 100 ol kan inni hirmaachisee because siinii tokko irratti qofa lakkoofsaan namoonni 40 isaa ol kan irratti hirmaatan jira. Kanaaf egaa amma egaa taatota irratti yeroo baay'ee fiilmii irratti gaafa ta'u the main character warra jedhamtu irra calalakaama. Korosii nuun garuu detailii fireemii keessa nama nuun kaastii goone ala namni tokko hin jiru.
So every detail keessa namoonni socho'an hundi isaanii namoota fireemii keessa jiranidha. Isa malee nuuni lookaalii immoo namoota baadiyyaa keessa jiranis irratti hirmaachisuu yaadneerra lookaal aktaroota warra jennu. Innis immoo adda godhe jedhee yaada. So garuu lakkoofsaan dhibbaa olii detailii lakkoofsa baay'ee gatii qabanii fi dhibbuma warsa jedhutti yoo qabanne irra caalaa beessadha jedhee naman. Fiilmiin Leencoo kun harka micciiree duubatti na deebise gaafa ijoollummaa tarii warri sidirra ga'e waggaa jiraate ayyaana fucuufaa nuu bitanii galgala waggaa nuu dhufe hamma beetututti hammatanii rafan tokko ganama keewwatanii baanii agarsiifachuudhaaf. Na anis akkasiin ta'e amma fiilmichi ga'ee uummata wajjin ijaan argutti fiilmiin baay'ee hawwiidhaan eegaa jiru jechuun gabaabatti. Dhaloota kiyya keessatti Leencoo arguutti naman gammaduu fi naman abbaa carraatti jedhee of yaadudha. Baga kanaan si ga'e jechuun barbaada. Hireen kun immoo hiree uummata Oromoo aartii uummata Oromoo keessatti seenaa haaraa, daandii haaraa, sadarkaa haaraa Oromoo keessatti qofa osoo hin taane sadarkuma biyyaattuu rakkoo aartii sadarkaa biyyaatti qabnu kana waan akeeku waan daandii nu ta'u waan ta'eef daandiin isaa immoo waan jalqabamee dhaabbatu osoo hin taane waan har'a arginee boru dhabnu osoo hin taane daandii dhaabbataa daandii dagaagaa deemee sadarkaa Itoophiyaattis sadarkaa Afrikaattis sadarkaa addunyaattis ija saniin akka of laallu nu taasisu waan ta'eef dhaabbatatti nama akka nama dhuunfaa tokkotti Oromoofis kan barbaachisu dhaabbata dhabuusaatu sadarkaa itti dhufne kana keessatti akka rakkootti kan ta'e so bu'uura isaarraa rakkoo hiikurraa jalqabdanii jechuudha. Kanaaf hiikaan dhaabbatni qabu sadarkaa biyyaatti maal akka ta'e ofishaalii sadarkaa mootummaatti kan inni expect godhu garuu dhuunfaadhaan initiatiinii akkanaa fudhatanii dhaabbata bananii dhaabbata san keessatti immoo hojii hiikaa qabu akkanaa kana hojjechuu jechuun gootummaa guddaadha. Aarsaa guddaadha. Gootummaan kana caalu hin jiru. Kanaaf bu'uura kaanii hundee kaanii waan ta'eef akaadaamiin aktiingii abbaa lataa kun egeree aartii Oromoo murteessuu keessatti gahee guddaa qaba. Sadarkaa mootummaattis sadarkaa dhuunfaattis dhaabbanni kun babal'achuu qaba ammallee jechuudha. Rakkoo aartii uummata Oromoo keessatti jiru hiikuu yoo barbaanna ta'e ogummaan kun saayinsiin hoogganamuu qaba. Saayinsiin kan hoogganamuu danda'u immoo gaafa dhaabbata qabu jechuudha. Kanaaf ammallee warri miidiyaa irra jirtan hawaasni uummata Oromoo sadarkaa mootummaattis sadarkaa dhuunfaattis warri jirtan uummata kanaaf dhaabbata hundeessaa. Dhaabbata hundaa'e kana immoo jajjabeessuu cinaa dhaabbachuu osoo hin taane ofii jecha cinaa dhaabbanne jechuudha. Oromoof jecha ofii cinaa dhaabbachuu qabna. Biyya kanaaf jecha cinaa dhaabbachuu qabna jechuudha. Kanaaf fiilmiin kun waan Oromoo qofa bakka bu'u miti. Sadarkaa Itoophiyaattis Itoophiyaa bakka bu'u. Sadarkaa Afrikaattis akkasuma jechuudha. Kanaaf san keessatti kan biyya keenya gurgurannu eenyummaa keenya afaan keenya duudhaa keenya maalummaa keenya kana itti agarsiifannu kana waan ta'eef aktiingiin abbaa lataa kun kana caala jajjabeeffamu cinaa dhaabbatamuu qaba jechuudha. Sadarkaa kanaan alattis sadarkaa mootummaatti dhaabbileen akkanaa kun babal'achuu qabu. Gaafa fiilmiin kun eebbifamu barnoota akkasii kana irraa fudhattu jedheen abdadhaa waan gootaniif waan dhamaataniif ulfinaaf kabajatu sunii mala seenaa keessattis iddoo guddaatu qabdu. Kana caala jabaadhaa wal cina jirraa waan jirruun uummanni Oromoos dhangaa kanarraa hin hafinaa jechuun barbaada ulfaadhaa galatooma.